Ujarar kane madan harashi bada sagudar binu kane awani bisha marandinu adanare ki hadija ti aisha isinar kane sinirajan masya Allah itu mane sinirajan masya Allah itu mane alhamdulillah andin barato jarakane madan harashi bada sabudar binu kane awani bisha marandinu adan nabi Fakir Khadijah tihi Aisyah isinar kane isinir rajan masya Allah itu mane guyya kanaha anggam bacura bagagisani isin hundinuhu warretanarra sulutani alhamdulillah janamutu qanaskisani kana walla la ghisabuhu law lafatani fadi shaytanati raziya jalad الدنيا وابيني كمي صوصا تركبتني بفتودا يرونا بوني سيناتي زني خرا جنة عندني بخادم برجوني إذا كان بغا مالكان نركبني بي برنان أبشر ملكي لابد جني الرافي بروس ملكي ديزوا شكين قمني sinirajan masya Allah itu mane sinirajan masya Allah itu mane madan rasyidin baratura kawal kanasa inni baranne bahura kamna walla lahisa jattani kuno ittijirtani ujibu sisa Mada harashi ganda kanatin isin bersisa Gare hundahu makasanitin isin ibsa Gare Khadijah fi Aisyah ammas tanafsa Dan ummu imani fi Sumayya Fatima Khaisa Isan hundahu sochiin isaanii si gammachiisa yaa warreettamu haadarateenya buutan as keessa tolfadhaataa isin nuutufuun hedduu nu boonsa haadhaa fi abbaa obboleettiidhaa fi obboleessa saahibbanii fi hawwarra biyyaa ammas darasa yaa sheekan keenya kan barsiisaadha dirtan hawaasa mul'ata keessan dhiiroo ammee maal jeetiin ibsa isinii jabaadhaa itti huba jalqabdan deemsa wal kaasaa hundi reessanuu akka laaffanne isinirraa jenne maashaa Allah hedduu gammanne wanni namoota akka dirqamaa qabnu hubachuu waa hunda caalaa islaama ta'uu keenya gammachuu hunda caaluu kan jiruuf jireenya namaaf tolchuu dhumaa wallaalee beekaatiin kanaan jiruu tolfachuu waa hunda duraa rabbiin uumeef akka saalaachuu waan uumamneefis ifirraa barree itti hojjechuu rabbiitii fi kan maqluuqaa addaan baawachuu Ana keessa jirti kananiin kan gammadatu seera shari'aa islaamaa barree ittiin jiraatu jaalalaa qabaa jaadhaan namuutu wajjin jiraatu sababa wallaalaatiin mudannee namuu wal nyaatu osoo furmaanni nu harka